yeroo dargaggummaa keessanii maal hojjettanii dabarstan? Ani gizee dargaggummaa kiyyaa qonna irratti hirfii akkanatti ol qabadheetiin jammare. Akkanatti gadi qabatanii mi hoggaa qotan. Kana jechuun daa'ima taatanii jalqabanii? Daa'ima ta'ee akkanatti qabadheetan jammare. Haa ta'u malee mana barnoota odoon galiin hin dura fidal gabataa kan jedhamtu akka jira. Ishii bitadheetan tuni maal jedhamti fidala Amaariffaa. Tanuma odoon gaafadhuuni matuma kiyyaan sanbare sirriitti. Wanni kana fidala afaan Amaaraa kana dubbisuu lakkoofsarree achumarratti hin qabde waan hundumaa arabiffallee qabde wanni sun gara Amaariffaatitti hiikamte qubeewwan Arabootaattis hin jirti. Ishumaan walumatti qo'adheetan odoon mana jiru oduma nama gaafadhu achumarraa ammoo fidaloota ergan baree booda qubeewwan ergan baree booda sanuma waan barreeffamte dubbisuu jammare achuma. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya Bridge Art egaa akkuma itti fufetti jira keessummoota keenya gama aartiitiin warroota aartii irratti waan baay'ee hojjetan isin biraan gahu itti fufneerraa har'a ammoo keessummaa biraatiin walitti deebineerraa keessummaan keenya har'aa obbo Baqqalaa Guutamaa Waarii yookaan immoo Gaash Baqqeen fiilmii fi beeksisoota afaan Amaaraa irratti baay'ee kan beekamanidha. Akkasumas immoo amma gama fiilmii Oromootiin hojii tokko tokko hojjetaa jiru. Beeksisallee yeroo baay'ee namoonni baay'een beeksisaan isin beekanatti fakkaata. Mee obbo Baqqee daawwattoota keenya wajjin wal bara Gaash Baqqeen eenyu takka obbo takka Gaashee jechuun kan of golchaadha. Gaash Baqqeen eenyu eessatti dhalatanii guddatanii maatii akkamii keessaa ba'an mee daawwattoota keenyaaf? Gaariidha. Ani bakki inni irraa ba'e qotee bulaa karaa akka amma itti waamamutti Shawaa dhiyaa aanaa Ejereeti. Amboodha miti Shawaa dhiyaa jechuun. Amboodha. Gizee duri gaa itti waamamu Mannaagashaa Uraajjaa aanaan isaa Walmaraa ture. Walmaraa jedhama. Ani bakkeen itti dhaladhe Araddaan Harbuu Gogeettii jedhamti. Harbuu Gogeettii. Harbuu fi Gogeettidha. Booda waldaa qotee bulaadha erga dhaabbatee Araddaan suni Ceekaaf Gogeettii jedhamtee maqaa baay'ee qaba. Maqaa baasanii fi ani naannawa sanittiin dhaladhee achumattiin guddadhees. Achumatti dhalattanii guddattan. Barumsallee achumatti jalqabdanii bara kami garuu inni yaadattu bara dhaloota keessanii? Ani bara 1934 dhaladhe Idaarii bultii 15 irratti. 1934. Namatti tola dhugaa. Mootummaa Jaanoo'ee yookaan immoo mootummaa Hayila Sillaasee itti qaqqabdaniirtu jechuudha. Dhalootanis itti qaqqabee hojiidhanis itti qaqqabe. Yeroo sanitti isin gaa ilma qotee bulaa turtanii yeroo dargaggummaa keessanii baay'inaan maal qonnaan alatti yookaan maatii keessan qonnaan tajaajiluun alatti yookaan horii eeguun alatti sanarra eega dabartanii yeroo dargaggummaa keessanii maal hojjettanii dabarsitan? Ani gizee dargaggummaa kiyyaa qonna irratti hirfii akkanatti ol qabadheetiin jammare. Akkanatti gadi qabatanii mi hoggaa qotan. Kana jechuun daa'ima taatanii jalqabanii? Daa'ima ta'ee akkanatti qabadheetan jammare. Dongoraa akkanatti? Moofara. Moofara yookaan dongoraa. Hirfii jedhanii hirfii sana akkanatti qabadheetan jammare. Akkasumatti toon hojjedhu amma waggaa 14titti achuma maatii koo tajaajilaan ture. Karma qonnaa kanaanis ergamuudhaanis horii tiksuudhaanis kan hojjechuun ture. Gizee san kanumaanillee
maatii kiyya wajjin haa turu malee namni baay'ee baratan jiru naannoo keenya. Yeroon sun xiqqoo barumsa irratti baay'ee Namni barate homtuu hin jiru. Ijoolleen lama. Ijoollee hiyyeessati isaanuu namatti galaniit gizee qaban hojjetanii fi mana barnootaa galanii ijoolleen lamaan santu barata naannaa isaanii. Carraaqa isaaniitiin isaanuu. Keessattuu gurbaan tokko walitti dhiyoodha firummaadhaanis ollummaadhaanis inni amma ulaa 7 fi 8 ga'e inni barruu inni ingiliffaan barreessu kanan laalee baay'ee itti naafe. Akkamittan kana barreessine ani. Akkamittan bakka kana geenye ani jedheetan achumarraa gara barnootaatti sammuun keenya ol ka'e. Sana booda mana barumsaa galtan. Yaa ta'u malee mana barnoota odoo hin galiniin dura fidal gabataa kan jedhamtu akka jira. Yeroo isaan. Ishii bitadheetan tuni maal jedhamti fidala Amaariffaa. Kanuma odoo hin gaafadhuuni matuma kiyyaan san bare sirriitti. Wanni kana fidala afaan Amaaraa kana dubbisuu bartan. Lakkoofsarree achumarratti hin qabde waan hundumaa arabiffallee qabde wanni sun. Gara Amaariffaatitti hiikamte qubeewwan Arabootaattis hin jirti. Ishumaan walumatti qo'adheetan odoo mana jiru oduma nama gaafadhu achumarraa immoo san fidaloota ergan baree booda qubeewwan ergan baree booda sanuma waan barreeffamte dubbisuu jalqabe achuma. Odumaan akkasitti wanni jedhu daftaraan tokko naannawa keenya san barsiisudha dhufe. Bakka warri kiyya naan faqqanne ofumaafin badee achi seene. Mana barumsichaa san. Mana qeesichaa san. Qees timirtii waan jedhamu sana waan akkasiiti laata. Qees timirtii jedhamaa iyyuu inni iyyuu waan isaa akkasumatti fakkaata. Sadarkaa inni irra jirutu dabtaraa jedha malee namichichi akka qeesii kan. Sadarkaa dha'ee dabtara. Achitti hoggaan jammaru gaafan dhaqu miila jala na teechisee na eegalsiise. Inni haa jedhee hoggaa jammaru ani hoo jedheen jalaa fixa. Duratti manatti waan bartaniif. Duran deemu. Kuni baratee kan fixe ijoollee na harkaa fuudhee deemuudhaaf dhufe malee barachuudhaan dhufne jedheeti deemnaan jedhe. Isin ari'ee? Namichi inni itti galee immoo achi taa'ee hojjetu sun fira keenya kun barachuu dhiisii karri mana barnoota bakka taatee hin beeku hin ari'in jedhee na deebise. Namichatti mee? Anatu namichatti hime. Na ari'ee jedhee. Isin fira keessa sanitti himattan? Mana isaa jira gaa'e. Isatu bakka irraa dhufe itti himee kun karra mana barnootatu hin beeku achi deemee barachuu dhiisiti jedhee itti himee na deebisee amma ji'a lama achuma ture egaa fidala duraanuu fixadhe gara bukkeetitti gara gadiititti nama lakkoofsisu ishee hundaa fattashee akkam beeku laallan gara abogidaa jedhamtu akka jira. Sadarkaa qaba innis sadarkaa qaba. Gara abogidaa sanitti na ceesise. Isheenis na dhibne. Fidila fixee tuni maalidha kan jedhu hundumaa. San biras ji'uma lamaa san keessatti Malikta Yohaannis kan jedhamtu jirti. Achitti hin ce'e. Yohaannis Malikti maalit nu? Akkas yeroo jedhamu anillee baay'een beeku garuu. Wangeela irraa waraabbatanii waan san.
wangeela irraa waraabame. Achi seenee ishees sirriitti dubbisee lakkoofsanis nibaabiidhaanis Malikte Yohaannis jedhaniit lakkaa'u. Tuni lakkoofsa. Fidaluma lakkoofta. Dubbisuun immoo akka biraati jechuudha. Malikte Yohaannis hawaariyaa naama jettee dubbisa. Sanitti na dabarsee ishiis keessa darbe. Achi Daawitiin hoggaa jammaru namichichi warra bira taa'u saniif ijoollee qoraan guursisa. Ani wajjin deemetan bakka qoraan guuran san mishingaa agadaa mishingaa hoggaa goggoge qoraan godhumi ishii dhamaasaa keessaa guuru. Ani wajjin dhaqeetan sim jedhee taa'e. Guuri jedhan. Qoraan guuruun dhufne barachuun dhufe jedhe. Taa'etan isaan hoggaa deebi'an ijoolleen hoggaa deebi'an wajjin waan deebi'e. Qoraan osoo hin guurin. Hin guurin akkuma kiyya qullaa. Hin diddan. Amma namichatti himan. Koottu jedhe. Zim jedheetuman dhaabbadhe. Qabaas fidaa jedheen. Harka na qabaniiti isatti na kennan. Namichi miilli isaa tokko asitti muraadha. Qeessichi barsiisu kun. Akka argatanyaadha. Na qabe harkaa hin ba'a jedhee sana harkifadhe. Gizee sanaan umriin kiyya gara waggaa 14ti. Guddadhee tan jammare. Harkifadhe. Naman harkaa ba'uumi harki isaa sibiila. Harkifannaan an dadhabe. Kursii miila sadii takka jira. Jirti barcummaa jedhama. Barcummaa jedhamte fogaan hojjetu takka. Achirra taa'e girgiddaa irraas amma tana irraa fagaatee taa'e. Laallan barcummaa sun kufuu dandeechi. Girgiddaa takka nirkan irraa fagoo jira. Amma laalitan harkifadhee harka of bilcheechuu malee harkaa bahuu hin danda'u. Amma ofumaan itti kennu. Of itti kennu tan na harkisaamee humnaan. Humna waan harkisu saniin duubatti kufe. Yoo harkaa baatanitti. Hoggaa duubatti kufu san na harkisuu dhisee ofii ka'uudhaan ana na gadhiise. Yeroo san isin immoo. Ijoolleen karra qabatte karra mana keessa jirru karaan ba'uun jiru. Manni keessa jirru immoo akkana wanni qabdi girgiddaan maragaan qabu akkanumatti kutaatti godhanii garasiin jabbilee fi hoolatu keessa bulu. Garanaan inni itti barsiisa. Garasii karra ba'aat qabdi. Karra ba'aa sanirraa alittaanu mooraa looniiti. Mooraan loonii sun immoo garasitti ba'aa qabdi. Laallan gizeen irraa fudhan akkana gara gallaaniin wannuma jabbileen keessa bultu san arge achi keessa bu'uudhaaf uumaanatti hin hammaanne. Maagara qabdi wanniini girgiddaanii maagara masarra irraa dhaabbadhee tan ol hin gaxxamamne akkanumatti gadhiyoo jirti. Garasi bu'ee tan kadha. Gadiiti moora seeni moorarraa alatti gadi bahe. Dargaggeessi gaa'umna qaba. Dallaarree utaaluu hin danda'u gas. Akka fedhetti dongoraa wayii argannaan kan qoreedhaan ijaarame irraa hin utaalee gama bu'a. Amma namoonni tokko tokko yeroo haasa'an warri durii kuruphee illee reebanii qabu fa'aa jedha. Humna jira baay'ee. Ergaan achii gabba'e dhiira maaltu na qaba. Ijoolleen qabaa jedhee na jala ari'e. As dhiyaadhaanatti koottaa dheerataa irratti jedhee tan cirrachatu dirree keessa guutuudha. Cirrachi adaadiin kun lafti suma bichaadha. Haradhee tan as dhiyaadhaa jedhee furroon tokkotti godhu. Illim jette tuun.
gara mana kiyyaa. Sanirraa ijoolleen achitti barattu jirti naannoo keenyaa qasqasaa godheetifin ijoolleenis achitti baratti. Ani achi baanan ijoollee 8 anumaa wajjin ba'an. Dhiisanii? Naannawaa hiriyaa kiyya kan ta'an. Ijoollee 8 san fuudhatanii gara mana barnootaa mootummaa hoolotaa fi Addis Alamii kan jedhamtu jirti. Gizee sana Addis Alamii jedhamti magaalaan takka. Itti aantuu araddaa yookiin aanaa wal maraati. Of dandeechatillee aanaan taane. Hoolota sanittiin mana barnootaa amma gizee sanii gizee 3 cufama manni barnootaa. Gannaattiin cufama, Faasigaattiin cufama. Ayyaanaaf. Gannaaf immoo sanee keessa cufama. Ani akkana godhee mana barnootaa dhaqee gannaa booda gizee banamu. Amma manni barnootaa hin jiru, barsiisaa hin qabna. Bakka itti seensimnee itti barattan hin jiru jedhan. Hoolonni sun immoo kaampii wotaadaraati jira. Ani ijoollee 8 fuudheetiin deeme. Magaaluma san irraa immoo manni keenya magaalarraa alaa gara yaa xiqqaatu gara kiiloomeetira 8 taati magaalarraa. Hoolotarraa moo? Hoolotarraa. Iddoo jirti Addis Alamii irraa hoolotarraa amma tana fagaatti. Akkana nuun jedhanii isin taqabbaluu hin dandeenyu sababa manni hin jirreef jedhanii wotaaddarri baay'een ijoollee geechanii isaanis akkuma keenya achi deddeebi'u. Amma yaada tokkoon dhiyeesseef wotaaddaroota amsaalaqaa tokko jira isatti. Isin qorqoorroo fi bismaara nu danda'a. Nu immoo muka girgiddaa ta'u dandeenyeef finna. Yoo qorqoorroon illee kan dadhabamtu taate citaa finnee itti uffifnee barannaa. Mana barumsaa ijaaruuf? Kutaa mana barumsaa. Kanaan nu dubbisaa jedhee tan itti waan gaariidha jedhee tana yaada kanarraa fudhatee jara kaanii wal mari'atanii yaada kana fudhatanii daarikteerii bira seenan. Bakka tanarraa mee wal mari'annee isinii deebifna jedhanii gaafa guyyaa lammaffaatitti itti deebinee ijaaraa barsiisaa isiniif ramannaa jedhan. Hin turre bariidhuma san citaa fi muka agadaan mishingaamuu gizee san hin banne hin jira. Isa saamnet girgiddaatti uffifnee oliis citaa jala agadaa san goonee citaadhaan ajjeerree kifilii 2 ulaa 2 itti sarakkaba. Bakka akkanatti mana barnootaa seene jechuudha. Mana barnootaa kan seene cufamee gannaadhaa cufamee waggaa banamuun seene jechuudha. Simisteera lammaffaatti jechuudha. Simisteera lammaffaatti. Sana dura garuu tarmii jedha waggaa sanii tarmii jedha. Andanyaa tarmii lammaffaa sadaffaan gannatti cufame jechuudha. Sana dura egaa qeessicha sanii wal loltanii gargar baatanii hin deebine. Hin deebine jechuudha. Isaanoo qeedhuma keessan irraa fagoodha iddoon qeessichi jiran yeroo isin argan maal isin hin jedhu ijoollee yeroo jalaa fuutanii deemtu. Ijoollee na jalaa fuudhee deemee faan jedhani. Hiitudha. Hin dhaqu bira. Okay. In kaffalamaaf iyyuu?
Birri takka kaffalamaa. Isin amma ijoollee 8 jalaa fuutanii deemtanii birriin 8 jalaa fi jechuudha. Anaa wajji 9. Qeesichi hin aarreere isin hin himanne? Haara xiqqaamoo. Haara xiqqaamoo. Isin hin himanne namatti? Namicha bira jirutti himate. Namichi immoo fira keessan? Fira. Lammiidhuma keenya. Maal godha? Maaliif achitti galtan jedhee nu deebisuu hin danda'u? Hin danda'u. Amma ana diina kan na godhate eenyu seete? Namicha barsiisu san odoo hin ta'in abbootii ijoollee fuudhee deeme saniiti. Ijoolleen akka hojjettuu barbaadu akka isaan jalaan deemne. Qoraan akka guuraniif. Maal qoraan bichaa hin qotuus horii eeguus waa meeqa hojjetu. Barumsuma san barachuuf. Lakkii abbootiin ijoolleen siin jedhame. Abbootiin ijoollee. Abbaa fi haati. Isaan biraa akka deeman hin barbaanne. Loon eegu, hin qotu, gizee haamaa hin haamu, gizee aramaa hin aramu. Isaanuma tajaajilu jechuudha. Kana akka hin dhabneef anaa diina na godhatan. Isinis nama cimaadha baay'ee mana barumsaa qeessiti yookaan immoo akka isin natti himtanitti. Dabtaricha biraa. Dabtaraa jedhama yeroo sana. Namni barsiisu sun yookaan immoo mana maal jedhuun mana qeessi timirtii sanii achis gaa fala baay'eedhaan seentan. Dura manattan baradhe jettanii fidala bitadheetan waan baay'ee fixeen seenee jettanii sana booda immoo achittis yoo deemtan baay'ee qophii cimaa taasistanii achittis immoo waliigaluu dadhabnaan deemtan immoo deemnaan immoo mana barumsaa mootummaas gaafannaan iddoon qabnu jedhan. Iddoon qabnu jennaan immoo mana ijaaruu seenne. Warra achi yeroo san jiran yookaan warra miliitarii turan warra hoolotaa sana dubbistanii. Warra baadiyyaa irraa dhufellee akkasuma. Dubbistanii mana ijaarree barannaa jettanii. Dhugaa kun cimina guddaadha jechuun ofii keessaniif qofa osoo hin ta'in yeroo sanatti umurii sanarra taatanii namoota naannawaa san jiraniifillee kaka'umsa taasistanii jijjiirama guddaa gootan jechuudha. Sana booda hoo eega mana barumsaa mootummaa sana seentanii booda hanga meeqaa barattan? Moo addaan kuttan isas? Achi ergan seenee booda bakkeen daasii barnootatti eegalle suni warri fidala hin beekne hin jiru. Hawaasa akka hin beekne kan ganaa eegalan. Kan xinnoo xinnoo beekanis hin jiru. Ani immoo dubbisuu danda'e. Semistarii lammaffaa sanarratti qorumsi hin jira. Qorumsa saniin na laalanii as keessa turuu qabu jedhanii gara kifilii lammaffaatti na dabarsan. Dabilii jechuudha. Kifilii lammaffaa san seene achitti immoo gizee san ingiliffis hin kennama amaariffas kitaabni irra caalan amaariffaan kennama akka afaaniititti immoo ingiliffis hin barsiisu jechuudha. Achittis baradhee semistarii sadaffaa waggaa cufamu. Akkuma ijoollee achi turanii gara kifilii sadiitti darbe. Waggaa odoon guutin kifilii sadi seene jechuudha. Waggaa tokko keessatti kutaa sadi. Waggaadhaan guunne kana. Yeroo san dandeettiin jiraannan dafanii kutaadha kutaatti darbuun carraan jira jechuudha. Inni utaalchisu. Jechuun kun hin madaalu kanatu madaala jedhanii jechuudha dandeettii ilaalanii. Sana booda walumaa galatti naannawa hoolotaatti hanga meeqaa barattan? San booda gaa manni barnootaa gizee san masqala booda banamaa masqalattis timirtii kee achuma eegalee semistarii duraatirraa ammas naxaba gaarii waan fideef gara kifilii afurii na dabarsan.
akkasumatti baradhee achumatti fufeetin amma kifilii shaniititti achumatti baradhe. Amma warra kiyya biraa waa tokko fudhadhu. Gulummaa hin beektamii? Lafa gulummaa nan qaba qarxii lama. Oolmaa qindii tokkoo jechuudha. Maatiitu isinii kenna gaa yeroo daa'imummaa keessanii? Egaa daa'imummaa kiyyaa kuni keeti jedhanii naa kenna abbaan kiyya. Qarxii tokko? Qarxii lama. Lama sa'a tokkoo fi qarxii lama kuni keeti naan jedhan. Bakka ishii nan qotaa nan aramaa nan haamaa. Ijoollee meeqaffaadha garuu isin manatti? Ani sadaffaadha. Hangafti tiyyaa hin jirti. Kan ishii itti aanu ijoollummaadhaan daa'imummaadhaan baddalamee anuma jira. Abbii baay'ee isin jaalatu jechuufan. Sanboodas gaa dhalatanii mucaan tokko hin jiraayuu inni akka baratu barbaadan. Isin akka qottan inni akka baratu. Ani immoo san naatti hin tolle nan didee gurbaan sunis baay'een turre miidhamee du'e. Ani bakka na deebisuu dadhabnaan gorsa wayii kennaniif ijoolleen na wajjin 8 ta'anii deeman sun kifilii 3 oduun ga'iin midhaan dhoowwadhaa hin galanii waan nyaatan hoo dhaban jedhanii wal mari'atan. Akka mana barumsaan deemne fi midhaan ittiin kenninadha. Nyaatan malee akkamitti baratu. San jarumaa harcaatee hafte. Keechaan abbaan akkasiin hin jenne midhaan ittiin kenninaa hin jenne. Gorsa isaanii jala maalonni jedha. Haati tiyyammoo dhoksiteetu manaa kenniti. Ani odoo dhoowwatanii illee horii waan an qabuuf maallaqas nan qaba. Ittiin rakkadhu. Tanaanis nan dandeenye. Maal mari'atan natti? Jara kaantu marii kana kennaaf. Kaadhima barbaada fi fuusisaa. Isaanii dhama jedhaniin. Amma jaarsa natti ergan. Jaarsota natti erganii ofirraa ari'e. Jechumaan ofirraa ari'e. Yoo tan egaa 17 18 taatan umurii yeroo kanatti jechuudha. 16 keessa jira. 16. Ofirraa jechumaan ofirraa dhoowwe. Hin barbaadu. Warra manguddootiin dadhabnaan qeesicha tokko natti fidan. Natti waaman. Ani ganama sa'aatii 12 manaa bahe. Mana barnootaa ga'uudhaaf natti akkan guyyaane sa'aatii 12 manaa ka'a. Akaawwis argadhu ishee gudduuffadhee jan ba'a. Dhabus duguma kiyyan ba'a. Hoggaa manaa bahee karra banu qeesichi karrarra jira. Gaarii bultanii jedheetuman bira darba. Mee dhaabbadhu waan as dubbadhu qabaa jedhe. Beeke ani waan dhufeef. Ati ijoollee kee hin barsiifattaani ashkara jeelloo teetii akka ta'uu barbaadde hin jedhee. Namichi hafuura takka natti dubbanne ofumarra garagalee warri manaa nagaa hin jirtu illee hin jenne. Ofumarra garagalee deema. Irru guttangaa jecha. Jechuma takkaan hin ofirraa ari'e. San booda midhaan isin bira kutadhuu fi man isin wajjiniin taa'uuf taa'uu na dhoowwatan jedheetan magaalatti gale. Hoolataatti? Hoolatti gale. Beeki gaa manni gizee san birrii takkaanis kireeffachuu danda'u. Shilingii 3 hin kireeffatu. Ishiin dhabnaan ishuman kireeffadheetan achuma gale. Haati tiyya gaafa gabaa dhuftu waa guduuffattee naafitti. Sanii achitti gurbaan hiriyaa kiyyaa tokko hin jira. Inni rifeensa mura dabbasaa mura. Maashinoota gizee maanuwaaliidhaan hojjettu jira. Ishii qaba inni. Gizee mana tamaanitti boqonnaa baanu isa bira dhaqeetan nama 2 nama 3 isaa wajjin hojjedha. Nice. Qarshiin hin dhabamu jechuudha. Hin dhabamtu.
baay'ee qaalii mi hoggaasanii sumuuniidhaan murtaa. Nama sadii hojjennaan Umurii sadi. sumuunii sadii Waan baay'ee bitaa ture inni ma. shilingiis nan kennaafi sumuunis nan kennaafi akkumatti wal taanu rakkoon hin jiru hiriyaadha. Gaafa tokko tokko immoo magaalaan takka hin jirti Mattaala kan jedhamtu achis dhaqeetan shonkoori mogoor irraa dhufa. Shonkoora san bitee fideetiin mana barnootaa sanitti gurgura. Saantima nan argadha. Mugar deemtanii fiddaniiti? Mogoriimi Mattaala kan jedhamtu takka jira gara Meettaa. Adaa Abargaa kan jedhamu jira Meettaa san bira. Xinnuma gabbaatee magaalaa amma Ejeree jedhamte Ejeree sanirra dhiyoodha. Achii shonkora san sadiis afuris biteetan fidee mumuree gurguraaf ijoolleedha. Horii nan argadha jechuudha. In rakkadhu. Gaafan kifilee shanitti jijjiiramuun odoo kifilii shanin fixinin wattaaddarummaa seenuu barbaade. Natti jabaatte qoyannoon hin jirti. Jireenyi hin cimte. Jireenyi natti cimte. Achiis galee waanan qotadhu san tajaajiluun hin jirti. Haammachuunis qotuunis aramuunis hin jirti. Natti jabaatte. Qormaanni baay'atee amma barumsa dhiisuuf. Wattaaddarummaas naa ta'uu didde. Galmooftaniyyuu? Amma barbaannu jedhani. Amma mana kireeffadhus natti jabaannaan namichi fira keenyaa tokko hin jira magaalaa Addis Alamii san amma Ejeree jedhamti. Isa bira dhaqee yoon si bira taa'ee yoo jedheeni inni immoo daldala hojjeta daldala midhaan daldala miizanaanii taa'i jedhe kopha taa'aa magaazaan isaa san keessa bakka bulu eegumsa hojjettaa achi gali jedhe naaf taati. Achi galee mana barnoota hoolotaa sanii Dajjaasmaach Mangashaa Ilmaa jedhama. Andanyaa darajaa achi bakka ga'ee waraqaa fudhadhee Addis Alamii sanitti. Naa jijjiiraa jettan. Dhaqee achi Alaqaa Kidaanee Waldi jedhamti achitti. Manni barumsichaa Alaqaa Kidaanee Waldi jedhama? Amma Ejeree jedhamte jijjiiramte. Achi galee shaniif shan fixeetan dhaqe. 6 fi 7 8 Addis Alamii sanitti baradhee achitti fixe 8ffaa. Sana booda? Achi sana gaan fixuu gizee sana manni barnootaa sadarkaa lammaffaa akka ammaa kana hin bal'anne. Fagoodha. Kan naannawa keenyaa Ambo. Amboo. Ambo immoo bakka itti hirkadhu qabu. Firri achi jiru. Natti hammaatti. Addis Ababatti ofumaa carraaqee jijjiirsise. Addis Ababatti hoggaan jijjiirsisu akka carraa Tafarii Mokonnin nagee. Tafarii Mokonnin iskuul ishee. Amma kolleejii ta'e. Achi nagee achi seene. Saklaffaa achitti baradhee. Amma gaa ofumaan tajaajila asiif achi jedhee namichi fira keenyaa tokko hin jira isatti hirkadha jedhee inni jedhee yeroodha ofumatti na qabe. Natti hin tolle. Namichi nama dhugu hin machaa'ee gala. Yoo machaa'u san maatii isaatillee taa'uuf dhaabbachuu dhoowwa. Galgala yeroo Galgala hoggaa dhufu. Qo'achuus hin dandeenye. Eraftis hin arganne. San bira darbeetu waan biraatitti na lakkaa'uu jammare. Bakka natti hin tolle. Saglaffaa fixee manni barumsaa hoggaa cufamtuun
mana yaalaa xeenaa xibbaqaa namicha tokko jira tanan beeku mootuu alaqaadha. Achi Woobaa Maaxifaa kan jedhamu tokko jira waajjirra. Achi keessa jira. Kanatti rakkadhe jedhee hojii naa barbaade jedhee. Mee amma siif ilaala sitti nima gaafa akkanaa kootu jedhee gaafa sana onan dhaqu kana fatanaa jira jedhee natti himee nama 5-6 taanee qorannoo san fudhanne. San keessa isaan nama 2 barbaadu. Kan dorgome moo nama 6 fi 9 waan akkasii? Namoota dhiyaatanirraa nama 2 anaa fi gurbaan tokko jira. Fudhatanii naasee keessa wanni tun. Naasee keessa qaxarame achitti. Ji'a 2 hojjedhe. Naasee maskaramii. Eegumsaa hojii eegumsaati. Hojichi maal ture? Hojiin barreessaa mana meeshaati. Barreessaa mana meeshaati. Kan galii fi ba'ii meeshaadha. Barreessa. To'annaa jechuudha. Ji'a 2 erga achi hojjedhee Gondor deemte jedhanii Gondoritti nu ramadan. Kan mootummaati jechuudha wantichi. Kan mootummaati. Gara biraatti immoo isin geessan. Amma barumsi hafe bakka. Bakka barumsa waraqaa fudhadhe dhaqee deeme. Gondoris hojjettan. Gondor deeme. Magaalaa Gondor deeme bakki itti ramadame magaaluma Azazoo jedhamte achi Gondor katamaa jala. Magaalaa katamaa jalaa amma araddaa tokko taate Gondoriif. Hoggas immoo kophaadha turte. Magaalli sun Azazoo jedhamti. Kaampiin wattaadaraatis achi jira. Achi Gondor keessa mana kireeffadheetan bariidhuman Gondor seenee bariima san galgala barnoota hin jiraachi. Magaalaa Gondoritti. Dhaqeetan achitti galmaa'e. Galgala barachuuf. Achitti galmaa'ee amma ji'a 6 hojiidhaaf Azazoo sanitti deddeebi'aa galgala barachuudhaan kibilii 10 amma ji'a 6 baradhe. Ji'a 6 booda bakkeen itti hojjedhu suni ni ustaabiyaa jedhamti. Ni ustaabiyaan sun asii haa kaatu jedhan. Achi kaatee aanaa takka jira Dambiyaa aanaa Dambiyaa kan jedhamtu. Magaalaan aanaa Dambiyaa sanii immoo Qollaa Dubbaa jedhamti. Qollaa Dubbaatti haa jijjiiramuu jedhan. Naannawa san buseen baay'ee hamaa waan ta'eef achitti yaa jijjiiramuu manni hojiidhaa kun jedhanii achitti jijjiiran. Gondor irraa baay'ee fagaata moo? Baay'ee fagaata. Kiiloomeetira 18 fagaata. Bakka san booda itti fufuu hin dandeenye carraa dhimatiyyaatu gaanatti hin tolin jedhee 10 hin xumurree gidduutti addaan kuttan. Gidduutti addaan kute amman baradhe san waraqaa fudhadhe. Achi immoo manni barnoota sadarkaa 2ffaa jiru itti fufuu hin dandeenye dirqamumaan waggaa 2 achi ture. Sanirraa boqonnaa gaafadhee Finfinneetti as ol dhufee achi na jijjiirtan malee as ol jedhee iyyannaa dhiyeeffadhe. Si ilaalles si ergina waan siin jedhame siif ergina jedhanii deeme bakka hojii keetii jedhan. Boqonnaatii erga fitee deebi'ee deeme
ji'a tokko hin turre Ambootti jijjiiramtee kan jedhu Xalayaan isinii dhufe. xalayaan naa dhufte. Akka waggaa lama achitti fitadhee ol deebi'ee dhufee Amboo waggaan deemu waajjirri sun gana haaraa kan banamtu. Waajjira biraati moo sanumaan? Sanumaan achitti banamtee jirtu karaa balleessaa buseedhaa tanaan. Akka achi waggaan amma immoo achi sadarkaa lammaffaan manni barnootaa hin jira. Haa ta'u malee kan galgala barachiisan hin jiran. Hoolotatti waggaan baradhu daayirektara ittaanaa kan taa'e tokkotu achi jijjiiramee achittis immoo mana barnootaa sadarkaa lammaffaa san keessa daayirektarummaadhaan achitti walitti dhufna. Na gargaarin jedheen maaliin as gargaaru mana kana barnootaa kanatti galgala barsiisuu maaliif hin eegallan jedheen. Mee daayirektara waanichaa wal mari'annee sitti himaa gaafadhu deebi'iiti jedhe. Ammas chaalenji gochaa jirtu barumsi galgala akka banamu. Warri guyyaa hin dandeenye galgala akka baratu. Tole jedhee tan gaafa guyyaa sadaffaati moo afuraffaa akkan deebi'ee gaafadhe. 9 irraa jammaree amma 12titti yoo akkam xiqqaate nama 10 yoo argite banuu dandeenya naan jedhe. Kafaltiidhaanii beekiga. Kafalanii baratu. Maaliif warri barsiisu kunis horii argachuu barbaadu. Nama 2-3 banuu hin dandeenyu. Naan jedhe. Tole jedheen. Kanaa oluu fiduu hin dandeenya jedhee tan tole jedheen. Achi deebi'ee tan waajjira adda addaa keessa deema. Kan barnoota barbaadan jedhee hospitaala tokko jira immoo kan mishin bulchuu achi keessa hojjettoonni baay'een kan barnoota barbaadan hin jiru. Isaan irraa gara nama 7-8 tokko argadhee keessattuu nama 2 kan na wajjin dhaabbatee nama filatu kan achi turan argadhe. Isaan nama barnoota barbaadu kana walitti qabuudhaaf baay'ee na gargaaran. Amma kifilii 9 irraa jammaree amma 12titti 10 gara 15 olii galmeessine. Sababa kiyyaan bara sanirraa jammaree galgala barsiisuun banamee hanga macarrashaatti hin cufamne itti fufe. Ajaa'iba! Wanti daa'imummaatti jalqabe suni manni barumsaa hin jiru jennaan yeroo mana barumsaa ijaaree kutaa ijaaree baranaa jechuudha. Amma wajjin deemtee bakka ani gahetti na wajjin. Ammas immoo deebitanii ofiif haala mijeessuurra darbee ammas namoonni biraa caarraa barumsa galgalaatiin akka of fooyyessan caarraa uumtan. Ajaa'iba dhugaa. Walumaa galatti bara mootummaa Haayile Sillaasee mana hojii mootummaa hammam hojjettan? Waggoota meeqaf hojjettan? Mana barnootaa keessaa madabanyaadhaan waggaa 5 baradhe. Waggaa 5 kana keessatti ulaa 8ffaa fixee gara 9ffaatti darbe jechuudha. Sanii ol galgalumaan hin fixe. 12titti. 12 yeroo isaan guddaadhaati barumsa jechuun namni yeroo isaan 12 qabu. 8 irraa abbaa diinaa qaxaramtaa. Paayileetii kutaa 8 irraa filatamtee Dabra Zayitii yookiin Bishooftuu deemtee akaadamii wajjiniin ogummaa paayileetii baratta. Kutaa 8 fixnaan kana hundumaa hojjechuun hin danda'amu. Baankiin si qaxara. Mamiraan maasalxanyaan 8 irraa filee fudhata.
amma kudhaniititti ijoolleen amma sadarkaa kurnaffaatitti ba'an filee fudhata. Isin kutaa saddeessaniinuu waan baay'ee hojjechuu hin dandeessu ture jechuudha. Bakka 12 immoo akkamire yoo akkas ta'e 8 akkana taanaan 12 bakka barbaade jechuudha. Ani gaa mana waajjira mangistiidhaa keessa bakka duratti seene san waggaa 10 hojjedhe. Waggaa 10 hojjettan achi. Barachaatuma sana. Obaamaati faa keessa. Mana sanan kanan gadhiise kifilii 12ffaa waggaan fixa. 12ffaa finnaan mamiraa maasalxanyaan seene. Gadhiisee jechuudha. Gizee kan ammoo gizeen waajjira san gadhiisee bahu abbaa maatii ta'ee ijoollee 4 qaba haadha warraa wajjiniin 5 jechuudha. Egaa mana barumsaa leenjistoota mana barumsaa leenjistoota barsiisota egaa seentanii booda maatii godhattan. San dura waajjira dura seene san hoggaan gadhiisu maatii horadhe. Hoggaan gadhiisu saniin dura jechuudha hoggaa kurnan hojiirra ture san keessa. Si galee bakka maatii san dirreedhumatti facaasiten kolleejjii kotobee seene. Gizeen sun immoo gizee jijjiiramni mootummaadhaa dhalate gizee dargii sanii 67 keessa baatii 9 erga birannee booda 9ffaa irratti zamachaa deemtu jedhan. Edgata Babirati kan jedhamu. Waan akkasiis jira yoo seenaa. Chaaleenjiin ammas na jala dhufe. Barumsa amma dhiisuun dhufe ammas kolleejjii akka waan hin taane keessa dabartanii kolleejjii galtanii ammas immoo itti fufuu hin dandeenya. Ti'oorii amata taanaan fannee piraaktisii hoggaa jammarru deemaa jira. Hin deemne bakka itti ramadamnetti ani ejjatti ramadamaa Gaambeellaa aanaa Jikaa'oo jedhamu tokko. Maal hojjeta gaa Edgata Babiratiin kun yeroo sana? Uummata dammaqsiisuu fi fidela barsiisuudha. Aanaa jijjiiramaa kan haalli jijjiiramni kun itti dhufe dammaqiinsa uummata kennuu fi fidela barsiisuu. Dura Gondor amma immoo gara Gaambeellaa. Gaambeellaa. Achi deemnee gara ja'a takka hoggaa turruu lagni baaroodhaan nutti buute. Bakka keessa jirru maxxalaa irra garagale galaan. Kaampicha. Gara itti deemnu hin qabnu. Bakka markaba baataa lagni suni jalba guddaa tokko baataa inni dhufee achi haree gara magaalaa Gaambeellaatitti nu deebisee torban tokko achi turree san booda Jimmaatti ol deebisaan xayyaaraan kan dhaqnees xayyaaraani gaa deebinus makiinaan akka garaatitti hin jiru. Qubannaa xiyyaaraa qabaayyuu iddoon sun Gaambeellaa? Hin qaba. Bakka Jimmarraa achitti marmaara xayyaarri. Achi xayyaaraan Jimmatti ol deebinee Jimmuma keessa gizee san Irshaa Inistituutii jedhama kan amma yuunivarsiitii ta'e kuni achi qubannee achi xinnoo turree barattoonni amma duula Edgata Babiratii jedhamu kana kan deeman kolleejoota sadarkaa 12 barsiisonnii fi
barattoonni itti duulan jechuudha. Achi rabshaan ammaannaan facaasan aanaa aanaatti gana aggaaruutitti gadi achi nu ariin muuno. Aggaaruurraa akkana ol garagaltee manni barnoota takka hin jirti achi. Afaan Amaaraatiin egaa kun hunduu. Afaan Amaaraatiin. Qubeen yeroo san hin jiru. Hin jiru. Namni afaan Oromoo barreessu akkamitti barreessa? Jechuun yeroo san jechuun. Kan Oromoo beeku turjumaana godhee. Fidala afaan Amaaraatiin isin barraa'u natti fakkaata. Afaan Oromoo fidala afaan Amaaraatiin. Sana isinis itti. Bakka itti deemte Oromoo taanaan saniin barsiiftaa. Namni Kan tokko Oromoofa beeku. namni tokko osoo Edgat Baayibiratii san osoo hin deemne ta'e maal ta'a? Tarkaanfii irratti fudhatama moo dirqama? Dirqama isaa namni hin baane tajaajila hin argatu akka fedhetti. Malee garuu wanti dura ga'u hin jiru. Baratteertaa Ragaa akkanaa fide siin jedhu bakka hojii tokko barbaada hoggaa dhaqxe. San dhiyeessitu malee. Ragaa Edgat Baayibiratii irratti kan hirmaatte ragaa agarsiisu. Qabalee keessatti qoodni ati irraa fudhatte maal hojjette gargaarsa akkam goota. Wanni akkanaa hin jirti. Bakka hojjettus immoo maal hojjetta. Komiteedhanis waan baay'eetu hojjetama. Kana waraqaa ragaa fidaa jedhu. Kun egaa 1967 boodadha jechuudha. 67. Yeroo jijjiiramaa sanoo yeroo barattoonni Waggaa tokkotti tilmaamni ba'e kun kan tilmaamame. Duulli kun waggaa tokkoof ba'e. Erga deemnee booda waggaan tokkichi kun hin ga'u jedhanii lammaffaa ida'an. Ani amma waggaa tokko jettanii nu baaftanii bakka masraa beetiin as waggaa san irraa olaanaan waajjira san duula san ajaju Fiqira Sillaasee Wagdarras kan jedhamu tokko Xaqilaa Ministeera ture booda. Isa bira dhaqeetan akkana maatiin qaba. Maatii amma kana dirree irratti facaasetan fedhii ummata tajaajila kennuudhaaf barbaadu irraa ka'ee deeme malee rakkoon jirtu waan akkanaati. Dirqama kiyya bahuudhaaf bakka mindaa itti argadhutti nama dabaate dirqama kiyya akkam fiixa baasu jedhee gaafadhe. Maal jedhe Fiqira Sillaaseen? Hin danda'amu jedhe. Hin danda'amu jedheen eheen jedhe. Ol jedheetis akkanatti nan laalu waan ofii hojjechaa tanatti dubbata. Akkas taanaan bakka itti ramadametti nan deema. Ammoo akkanatti hin deemu. Maatii kiyya fideetan biiroo teessan karrarra kaa'ee deema isaan fuutee darbitee mana keetitti galchitee qooda keeti sun. Kan ammoo nan godhaa beekin jedhee. Ammoo ol jedhee na laale. Duraan akkasuma garagalee jira. Tuffiidha. Kanan na laaleet akka maatii qabdu ragaa wayii fidachuu dandeechaa jedhe. Tokkoo miti 10 siif hin fidan jedhee. Boru fidadhu hottu jedhee. Oggasuman deemee arraddaa maatii itti facaasee deeme dhaqee qabaleedhaan naa barreessaa akka maatiin kiyya akkanatti jiru jedhee barreechisiise. Gizee san immoo zamaachonni mootummaa irra caalaa dhagahamtii qabu. Dhagahamu. Bulchaa waradaadhaa kan hin dhageenye si dhagahu. Uummanni jechuudha. Waajjirri hunduu hoggasuu oolaniin bullee gaafuma naqasan gara sa'aatii 11 tan ga'ee achi turi naan hin jenne boru deebii naan hin jenne hoggasuma naa barreessan. Bariisan odoo inni biiroon seenin karra biirootti irratti eegee kunuuti jedhee. Bakka sanirraa ka'ee hoggasuma
karaa ministeera barnootaatitti naa barreessanii timirti ministeeriin akka na ramadu mana barnootaatitti. Eessatti ka? Barsiisaa akka dirqama isaa fixu kan jedhu naa barreessan timirti ministeeritti. Okay, sana booda mana barumsaa kam ramadamta? Fachuus siifan dhufaa. Okay.